Seenaa nama baay'een dinqisiifadhu. Jaalala dhugaamii ooftu kan wajjin dabarsinee eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Ani maqaan koo Ziyaad Echin jedhama. Kan inni itti dhaladhee guddadhee magaalaa Roobeetti. Barumsa koos sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa achumatti baradhee xumure. Osoon kanaan jiru hiriyaan koo karaa seeraan alaatiin biyya ormaa deemuuf akka jiran dhagahee anis deemuuf of qopheessee hiriyaa tokkoon mariin godhe. Haa ta'uutii garuu hiriyaan koo kun maal dhabdee maal rakkattee xiqqoo taatus guddoo taatus abbaan kee qabeenya gaarii qabaa biyyi ormaa akka as teessee yaaddu miti booddee deemtee ni gaabbitaa lakkii hin deeminii jedhee jecha na jala buuse. Anis akka ati na jajjabeessituuf malee akka garaa na laaftee bakka kanatti na hambistu miti jedheen loleen aaree biraa deeme. Erga kanaa anis hiriyaa koo kan deemuuf qophii hundumaa xumure waliin maatii koo dhokadheen imala koo gara biyya hambaa karaa seeraan alaa ittiin fufe. Rabbis nuu laaffisee biyya Somaaliyaa keessa erga darbinee booda galaanallee ceenee Yaman seennee guyyoota gabaabaa keessatti deemsa dheeraa imallee. Biyya Yaman keessas hiriyaa koo waliin baatii 3 erga turree booda ammallee milkoofnee dabarree Saawud Arabiyaa seennee lamaan keenyuu dalagaa argannee hojjechuu eegalle. Haa ta'uutii garuu akkan dalagu maallaqa hin kaawwadhu. Dargaggeessa waan ta'eef maallaqni argadhu anaanuu hin ga'u. Kanas sanas na hawwisiisa. Waanuman argetti maallaqa kiyya baasaan oola. Akka nama biyya ormaa deemee of jijjiiruuf tattaafatu narraatii hin mul'atu. Gabaabumatti jireenya boriitiif baay'ee na hin dhiphisu. Har'a kan hin qabuun jiraadheen kan hin qabu ittiin fayyadamaa kan borii rabbitu beekaa yaada jedhuun qaba. Kanaanillee bilbila kiyya bitadheen gama sooshaal miidiyaatti dabalameen hiriyoota kiyya biyya ormaa biyya keessa jiran waliin haala gaariin haasa'uun nan eegala. Dubartoota hedduus gamuma sooshaal miidiyaatiin waliin baree jaalalli dhugaa isaanirraa naqabee beekuu baatus haa ta'uutii garuu sin jaalladhaa ati anaaf lubbuu kootii si malee jireenyi naaf hin ta'u sagalee kee otoon dhagahee yoon bule hospitaalatti na argitaa jedheen jechoota sobaa gogoyyomsaa hedduutiin qalbii isaanii cabsaan ture. Kanaan otoon jiruu waggaa tokko ergan dabarsee booda shamarri biyya Riyaad jirtu tokko maaliif bakka kana hin dhuftu anis ija kiyyaanin si argaa jettee na gaafatti. Yeroo kanatti ani immoo hojii kiyya dhiiseen Riyaad dhufuuf maallaqa hin qabu jedheen deebiseefi isheenis isaaf rakkoo hin godhatinii sin danda'a jettee yeroo naaf deebistu tole argadheenii reeyii naaf ergikaa jedheen maallaqa naaf ergitee gara Riyaaditti imaleen wal arginee akka haadha manaaf abbaa manaatti baatii 5 waliin jiraanne. Sanaan booddee ana keessa miirri jaalalaa eenyumaaf iyyuu waan hin jirreef ofii mana gara biraa kireeffadheen dubartoota garaa garaa waliin akka garaa koo ta'uun jalqabe. Isheenis na deebisuudhaaf si'a hedduu na yaaltee jaarsummaa natti ergitee booddee haalli kiyya bareedaa isheetti ta'uu yeroo baatu ofiif jireenya gara biraa jalqabde. Erga kanaa anis shamarra tokko buusaa shamarra tokko baasaa wanta isaan ji'aan dalagatanii fidan harkaa fixaa harkaa nyaachaa mana sana keessa dalagaa malee halkaniif guyyaa ciisaa kan hin argadde waliin akka garaa koo ta'aa shiishaa tamboo aarsaa araada garaa garaatiin qabameen jireenya dhalli namaa yaadeetti jiraatu otoo hin taane jireenya bineensummaa jiraachuu kiyya ittiin fufe. Haala kanaan waggaa 4 guutuu gara maatii kiyyaatti saantima tokkollee otoo hin ergin ergan dabarsee booda namoonni waraqaa eeyyamaa biyya Saawudii keessa jiraachuu hin qabne biyya tana gadhiisanii akka bahan ajajni darba. Jaalala dhugaamii ooftu kan wajjin dabarsinee eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Yeroo kanatti ani haala kana keessa otoon jiruu qabameen gara biyyaatti deebi'uu hin qabu jedheen bakka
qabaan hin jirre hanga seerri kuni darbuutti hojii naaf barbaadaa jedheen hiriyoota ollaa kiyya kireeffatanii jiran baatii 2ttis 3ttis 4ttis erga dalagatanii booda maatii isaanii waliin wal argan bakka keessanii hojii naaf barbaadaa jedheen gaafadheeni. Isaanis tole naaf jedhanii bakka jiraatanitti na fudhatanii deemanii hojiillee naaf barbaaduun namoonni Itoophiyaa 50 kan ta'an bakka hojjetaniitii of jibbaa hojjechuun eegalee. Silaas kaayyoon kiyya hanga seerri kuni laaffattuutti dhamitiire hojjedheen kaayyoof jijjiiruu kan hin qabu otoo hin taane shamarran garaagaraarraa oliif gadi dhaheen nyaachuu amala badaan bareera. Ergan achi dhaqees amala kiyya shiishaa tamboo aarsuu gonkumaa hin dhiisne. Shamarran garaagaraatti bilbileen na dhukkubaa konkolaataatu na rukutee mana yaalaan jira jedheen maallaqa narraa nyaadha. Kanaan otoon jiruu dalagaan maallaqa ani amma argadhu olii naaf argamsiistu ollaa makiyyaa akka jirtu namni Itoophiyaa 4 qofa kan keessa dalagu akka jiruun dhagaha. Arabni sunillee kan Saawudii otoo hin taane kan Kuweet waan ta'eef dallaalaa dafee haasofsiiseen akka inni na qacaruun taasise. Naaf milkaa'ee hojii sanas nan eegalee. Naannoo baatii tokkos akkuman dalageen dhalootaan hasaasaa kan ta'e umriidhaan xiqqaa sammuudhaan guddaa dargaggoon tokko hinumaa nuyiin akka hogganaatti bakka bu'ee kan hojjetu Rashaad Yuu kan jedhamu ofitti na waamee akkana jechuun natti dubbate. Yeroo hedduu bilbilaan shamarran waliin yeroo haasoftu nan si dhagaha. Takkaa na dhukkubee takka immoo konkolaataan na rukutee mana yaalaan jira jettee maallaqa akka isaan siif erganiif gaafatta. Otuu akkana dargaggeessa bareedaa simboo gaarii qabu taatee otoo jirtuu hashiishii tamboo aarsitaa maali kuni maaltu sitti ergee jedhee na gaafata. Anis yeroo keessa jireenya kanatti akkan galee seenaa koo gabaabseen itti hime. Dargaggoon kunis yaa obboleessa kiyyaa ati osoo fayyaa qabdu na dhukkuba jettee maallaqa shamarran irraa argachuuf jecha osoo rabbiin akkuma arraba ittiin sobdu kana gogsee hambisee maal gootaa? Fayyaa sotuu qabdu dhukkubsattee hospitaalan jira jettaa rabbiin fayyaa siif kennee sababuma afaan keetiitiif yoo sirraa fudhate maal gootaa? Haala hin taane keessa jirtaa. Har'a homaa sitti hin fakkaatu bor garuu ni gaabbitaa jedhee natti dubbate. Anis jecha isaatti baay'ee rifadhee sammuu kee keessa oofee of ilaaluun eegalee. Itti aansees akkana naan jedhe. Ati ilma musliimaa taatee waan akkanaa kana yoo dalagdu rabbiinis walitti buutaa haatiif abbaan keellee sitti qaana'uu maqaa abbaa fi haadha keellee ni nyaattee jedhee natti dubbate. Yeroo kanatti anaanis baay'ee natti dhaga'amee yaa rabbii koo eessan jiraa jedheen of gaafachuun eegalee. Rashaad itti aansees dubbii si amansiiftu tokko sin dhageessisaa waatsaappii koo keessa seenii jedhee bilbila isaa banee. Intala baay'ee isa jaallattu niikaa kan godhattuuf yoo taate maallaqa 50,000 qarshii Itoophiyaa kennuufii kan dandeessu viidiyoodhaan otoo dubbattuu otoo lakkooftuu haasa'aa jirtu natti argisiise. Yoo na amanuu baatte osoo niikaa naaf hin hidhiin maallaqa kana akkaawuntii keerraa siif hin galcha jettee kadhachaanii jirti. Anis ija kootiin argeen amanuu dadhabeen moobaayila isaa harkaa fuudheen irra deddeebiseen ilaaluun eegalee. Dubbiin tuni dhugaadha. Anis maaliif hin fuuneree maallaqa ni qabdii jedhee yeroon gaafadhuuni innis akkana jechuun natti dubbate. Maallaqni ni dhumti, jaalalli onnee keessaa garuu hin dhumtu. Maallaqaaf onneen banamtu guyyaa maallaqni suni dhume ofiillee ni dhumti. Lapheen koo kan ittiin banamtu maallaqaaf otoo hin taane jaalalaanii kan namaa miti. Maallaqa kanuma kiyya ofiin hojjedhellee ittiin jiraadhaa namatu ittiin jiraataa rabbi qofaatu beekaa. Otoon arguu dukkanatti maaliif hin imalaa jedhee laphee koo na cabsee. Itti aansuunis ana ishiidhaan kan wal na barsiise hiriyaa kiyyaa. Ishiinis baay'ee jaallattiini innis baay'ee jaallataani. Haa ta'uutii garuu jidduutti jaarsummaa ergaa otoo jiranii poolisiidhaan qabamee gara biyyaatti galee yeroo sana
isheen immoo itti jijjiiramuun gara kiyyatti galagaltee durumayyuu sodaadheen malee siinin jaalladhaa amma ati na fuudhii jettee na kadhachaa jirti. Ani immoo booddee sobdee hiriyaan kee na kadhachaa ture jettee hiriyaa koo waliin walitti akkana hin buusneef jecha isheen dubbatte gochaa ishee waliin viidiyootiin jabeesseen ragaadhaaf moobaayilii koo keessatti hidhadheen jira. Ani ilma dhiiraa ta'een maallaqaaf jedheen dhiira irratti gochaa akkanaa yoon dalage dhala koof bor maaliin kaa'aa? Hireen kiyya kan boriyoo maal taatii? Hiriyaa koo waliin hin nyaadhu.